dalagatti sin danda'u intala keessatti. Dalagatti sin danda'u. Baraan sin goone. Mee meeqas na teessisan torbee lama immoo akkas sanii ol na teessisanii mi amma immoo eegan dhiifame isin jira sii gabbeewu haammottee hundi ni foddeemi saniifuu gaa yoo tanummaa sun dhaga'amte takka akka isin na qabdanii ibiddaan na guddanii na waraantaniifi. Kana dhoosanii ibiddaan na shiddan jettu kanatti. Anduuba akka isin ibiddaan na shiddanii ableen na waraantanii dalagatti na kuttanii tanamarraa na baaftaniifi tanis seeni. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu isin jecha gartoftoota kiyya arras deebinee jirra maaliin deebite yoo jettanii innoorras gaa dhufeetiin mana faayoo jira raajuunis akkuma gartan dhiifama naa godhee jira isaan hundinis dhiifama naa godhanii isinis dhiifama naa akka naa gootan abdiin qaba asumaan gaa dhufeetiin mana faayoo seenaa jettee seenee har'a uuman gaafatu deema wanni sunis maali yoo jettan kanuma wajjin laallu ta'a taa'eetiin eegu jira hanga ishiin dhufuttu ishumaa ulaan irraa banee mana jirti yaani yaa'ii godhu sanis dhiisetiin jira dhiifamas naa godhanii akka duraanii saniif amma immoo waan hin gaafatu deemaa wanni sunis hanga ishiin dhuftuutiin kaamaree banadhee taa'u jira haa dhuftu waan ishiin jettus gaa isin gaafadhee waan ishiin naa deebiftus kan walumaan laallu ta'a jechuudha hanga sittuu na faana tura. Seera ta'e. Tolfadhu ta'e. Tolfadhu. Waan dudduutti siif hinna. Naa qofa ta'e. Ta'e. Tolfadhu ta'e keessummaatini. Keessummaatini. Maal ajabte hajaa fardii fi dhufeette. Maal ajabte? Ajaan dila sammuu daa'imni. Ati amma na dhagee. Osoo ati hajaa dhufteef nan gaafannee dura. Ati dhiifamallee nu gaafattee turte dhiifamallee si gooneetti turre. Ati nama bareedaa kanaatu aaduu banaa ati fuunee shabaaba kanaa mee maaltu hojii akkasiisanis naqe. Nutulleen gaa ilma namaati ilmi namaa dhiifama waan tokko nama tokko balleesse irra namaan immoo kutaa jechuuf irra sii kunne. Ati garuu waan kana balleessuu maaltu saka kaase maaltu kararraa si meesse. Mee maal labteetiin kun humna guddoo tana qabdaa humna ta'e tanaan deemtee cabsitee basheessitee nyaachuun qabdu waan akkanaa kana maallaqaattee. Sila akkasuma ture jechuun garuu akkanatti seeni garumaan hin seeni garuu amma sababa raajuunis naatee keessaas deebi'u guyyaan asumaanis raajuun galatoomfachuu barbaada isinis dhiifama naa godhuudhaaf galatoomaa isin jechuun barbaada. Nuti bar ilma namaati ilmi namaa ni kalataa garuu kalata isaas beekee karaatti jiru sanirraa yoo karaa sanirraa deebi'ee nuti dhiifama ni goonaaf karaa kaaniin ammoo rabbii isaa dhiifama gaafachuu waan dogongoree jiruuf rabbii isaatti dhiifama gaafate namatti balleessanis dhiifama gaafachuu wama jiraatin immoo dhiifama sii goonee jirra. Garuu silaa dogongora akkanaa kana dogongoruu baatte garuu ilma namaati ilmi namaa ni dogongora ganaaf ammoo waan akkanaa kana akka ittiin deebinee kan siin jaamalee waan isu hin jiru. Ganaaf ana waan akkanaa inuu yaadu hangan dura dabree sheenoo ittiin jira jireenya kiyya achi keessatti dabre sanuu haalammaa sheenoo ittiin jira jechuun anuma ayyeetiin amma if dura qabee ilaalu jira waan hin haasaa ture sanii fi waan hin dalagaa ture sanuu gun xiqqoo yaadu hanga ammattuu ifittiin zigaala jechuun anuma muka biraatii garuu alhamdulillah. Eeguma rabbiin rabbumaa bar kararraa si deebise kararraa meeyxee kararraa meeyxeeti rabbiin kararra si deebise. Sanumta kalaas irraan fadhee madhiise. Yeroo amma takkaa namni takkaa waan sanfaana gaafate xiqqoo ofitti rabbiin karaa isaarra si deebise. Alhamdulillah amma akkasiiti immoo wanni fardiin akkatti dhufeefis fardiitiin dhufe yeesi yaami wayii si gaafadha yeetiin dhufe garuu natti naan jechuu kiyya barbaade. Maali nagaamti? Laa nagauma. Maadaan maaltii nagaafata? Yaani ni beektaa mitana dura garaa juunis waraanee ture isinis akkasii. Sankaa badiitee irratti waraanee ture waan nagaa osoo daleettee akkuma har'aan tana gartee aan dogongoree dhiifama naa godhattee dhufte kanatti gaafa sanillee si waraannu osooti waan nagaa daleettee inni kun nagaa nu dalagee jenneetiiti bakka guddaa akkasii qaamna ture. Garuu immoo badiitee irra waraanamtee san duba maal asii ta'uu reemma? Nin beeka badiiti jettee akka waraaname. Duba maaliif sii taareema? Immoo jechuun harkinis na cabee ture ifu wallaanii maallaqa hedduun baase maallaqa san silaa guutullee yoo ta'u baattan cina tokko sonaa kafatanii. Ayi eenyu see qabata? Isimuuti. Amma nagaa jechuun baraachuun gaafattu isaas si tumee? Raajuu jechuun jaarsa keetii mire. Jaarsa keetii? Dhumaa jaarsa keeyya ta'u. Isaan na tumee akka wanni na caccabsee nas waraanii mire. Sitti qeesse haa gaafa saniif sitti qeesse. Akka ati naa kabaltuun baranaa. Maal isa kabalan? Maallaqa. Maallaqa maali? Kan ittiin foollaan. Dhuma sanaan na galchaa? Akkamti sin galchine waan inni jaarsa keetii akkamti sin galchine? Nan galchu akka itti nan galchine an gaafa saniif si waraanne kan si waraanes isa garuu immoo fayyitee jirtaa miti
ati kalubbuun tiyaarraan tana na dhageeffadhu kalubbuun tiyaarraan tana as na cinaa ta'e seenatti taasisu alhamdulillah jechi shukrii galata galfadhu. Arramoo dhuftee faayo maallaqa jaarsa kee akkanatti na tumee na wallaaname maallaqa guddaa san badiitee ture eenyutti godhe ati guyyaa deemtu san raajuu kam godhuuf deemu jirta. Raajuutti bar raajuun ajjeesaa raajuun jireenya isaa kana balleessaa jettee deemtu jirtu waan dabre beeka dooyoo yaadanne asuusi bira taa'ee hojiin haasoo. Akkas jee deemtu jiru. Anammas hojiin haasoo mana arsite. Bartanaaf nu guduraa hin haarinii siin jee bara. Duubaree maali dheengattuma dhiifama sii goone arramoo dhuftee maallaqa ittiin fuullaanu. Laati kumaallee sun jechuun wanni hambaasisu natti guddateef hin jee. Badiiteetii mireessan badiitee fi wallaantee. Nu badiitii yana waraananiiti wanni na godhani. Maal koo qabaree wallaantee mee. Taraajuun na waraane sanirra tasii fi hilwaan na tumdan santu irra maal si godhe nuti. Milkaan irratti bassitee amma santu ennoo mataa miila kiyyee lammaa fada. Sanbar si xiqqaate yoo jenne. Garuu amma dhiifama sii godhee ilma Oromootiin si xiqqaate maaliif jennaan sa'aa san keessatti ati yoo gartee toomaa fudhatanii malaa qaama yana bashaqsi godhanii si facaasaniis waa nama qocca'u. Yeroo sanitti akkas garuu immoo amma garuu wanni kutees yeroo san jala kutee miree ta'ammaa ammoo dhiifamuuf wallaaleemi ammas dhaqeetiin maallaqa hanganaa si barbaachisaa san fidadhu kootu naan jaaniimi. Eessaa fidadhu siin jennu deefaa biraa fidadhu siin jenne. Fidadhu naan jaaniimi. Kalaas gaa'ee kana guddisiimi. Akka ilmaan guddisuu beekatu biyya tana keessa taa'ee. Nin beeka gaa'ilmaan hin guddiftuu hin siin jee. Duba maalla raafetan. Hangaa dirqama naa kan ta'e deebi'ee fayyaa tiyya fayyee wanni ta'uu danda'a. Wallaanu. Gaafa dura waan kanas seente aniif danda'a haadha jetteetti seenteefi akkuma aniif danda'a jetteetti seente sanitti aniif danda'a achii beeka keessa. Akkasitti gaari. Ana maal ta'e ammaan achitti taree kanaan. Isintu na miidhagaa isintu na miidhee bara. Na miidhee ammaati dhiifa saniifuu duba ana maatiin guddisu almaaniin guddifadha. Mashaakila hin danda'anii duraanuu nan mashaakila hin danda'u jeetiin dhiyeessaa ture mashaakilli birraa dhorkeen jira. Arrammoo ati garuu. Anama bariitti mashaakila si godhu. Kararraa maqee dhiifama naa godhaa jette. Garuu ilmi namaa numa dogongoree jenneeti dhiifama sii godhee turre arrammoo dhuftee waan isin naan tumtanii ifii wallaane naa kafala hawwuu jettu kana xiqqishu sittiin ulfaatu ati sammuun yaaddu gaara dhuftee gadduman turree bardhiumaan kana keessa dhiifama sii goone arrammoo dhuftee maallaqa antii wallaaname sannaa kanaa godhatu xiqqishu sittiin dhaga'amu. Nama kana irratti dhugaa ilmaan guddiftaa. Mashaakila anamma mashaakila si godhu dhufi. Ani baankii ala naatti seenu jiru maallaqa isaa malee nooyi maddaaree. Amma shaakila meeqaantamii akkasii firraa oolchu jira. Garuu arrammoo dhiifama sii godhe tarabbiitiif dhiifama sii godhe malee akka ilma namaa osoo laalanii dhiifamaa namaaf hin godhanii. Kan hin beekaban akkas ta'e immoo dhiifama sii goonee jirraa mire akka dhiifama sii goone sanitti kabajaadhaan nagaa keetiin jiraadhu. Dhugaa amma akkasii. Ani immoo mashaakila si godhuuf osoo hin taane. Maaliif dhuftee maallaqa deebisuu godhattu kana ammaallee narraan maddamoo. Maallaqa deebisuu osoo hin taane yaanii gaataa'us amma mustashfaa dhaqeetiniin yaanii hospitaala jechuudha dhaqeetiniin waan itti deebi'uun dhabee amma fakkeenyaaf. Itti deebi'uu dhabee. Itti deebi'u maallaqa na gaafatanii saniin cina tokkollee taatu waan alaaltuu jee dhufe raajus hin jiru. Waan alaa ammaallee si ilaala. Dirqama gaachuun nama waraantanii nama akkas gootanii dhiiga dila sanarraa buuftanii. Amma fakkeenyaaf akka nama yaadu. Guma baafachuu dhufte mootummaa maaltu si. Gumaa baafatuun dhufu. Nagummaan inni isin gaafadhee akka tinaa kan nuti barbaade. Nagaan eenyu si. Raajuu hin jiru jaanni isaanii deemee. Jiru raajuu. Saniifin si gaafatu dhufe gaa nama jaalattus jibbitus naa kanneen. Maaliif dhaqee haakima ittiin dhaqee lammaffaatti ni beekta gaafa isaan na waraanan sanis adis san gubbaan ibiddaan na gubbee mire. Sun xiqqaatanii gaafa sanii. Torbee meeqas na teessisan torbee lama immoo akkas sanii ol na teessisanii amma immoo eegan dhiifame isin jee asii gabbeewu ifodheetiin eega madaan jechuun waliin beektee tuunis raammottee hundi ifodheemi saniifuu yoo tanamummaa sun dhaggaamte akka obboleettitti na laalte akka obboleessa keetti na laalte ammaallaa kanaa kan nuti barataa fi wallaanuun badhaa dalagatis hin danda'u tana keessatti. Dalagatis hin danda'u. Baraan sin goone ilaalla oguu duraa garteemti. Osoo isatti hin seenin dura ammatti seene boodeen tiyya maal taati jettee maa yaadin akka amma yaaddee dalagatan danda'u gara na dhoosanii ibiddaan na shiddan jettu kanatti. Anduuba akka isin dura sammaa yaadin. Akka isin ibiddaan na shiddanii ableen na waraantanii dalagatan kuttanii tanamarraa na baaftanii fi tanas seene. Ati san hin beektu haa isaan kanaan lafaan ga'ee garteemi akkasitti akka gartee makiinaa goommaa malee lafarra lootuutti akkasiin isaan godhaa jettee kaatee mireeti gaafsaniif garuu nutiitu sirra'an. Sirra aanee akkasii goone arrammoo dhuftee fuula fayyateessee inumaa calma jetteetu dubbii takka malee
maallaqa naa hanni ifini wallaana maaliyan amma alkhayti ugarani alil moromooti isheen dhiifama sii godhe malee waan biratti garuu kana godhe sumaa fi jaarsa keetii si ajaba ka'ibe si ajabuu baanna akkaan beekuttee si baasa mana kanarra. Ayyoonni maallaqa fudhadhe malee bakki itti bahutti sin jiru bahus bakaran deemuu qabu. Mana kanarraa baatu deemuu dalagatu sin danda'u sin jeetiin jira. An sin baasu duba mana kanarra an sin baasu mana kanarra. Nani baaftaa bara. Ka'ibe jeeqa. Dhagaa egaa waan hin jiru. Maaliin dhagaa? Duba hayya gabbee mee kana min deemu. Nama tumuuf yaaddanii tumamtanii deebitanii haareetti maallaqa ittiin tumamtu yoom takkaa dhiiga namarraa buufne. Dhiiga buusne. Nuti bara yoom takkaa dhiiga namarraa buufne nuti teenyetuma siiruma goona malee sanuu siirii yoom takkaa ibiddaan nama gubne. Sanuu siirii goone jettaa qaabfattu. Barati akka nama qoraan bobbaasistu na gubdee akka nama gartee waan guddaa dalagee gurraaf naa himtu. Laa gurraa miti bareechuun waan dalagaa turre hime malee gurratti sitti himne jechuun takkaa qaba namni dhiiga namarraa buufnetis. Shirkii bartu shirkii gartee waan rabbiin keenya hin jaalanne daleettani. Ni beeka immoo akka nama waan bareedaa dalageette. Takkaa nuti ibidda sanamatti hin bu'u. Kaayidee dubbii lama. Baraan keetu deemuu hin danda'u bara amma hanga guyyaa lamaan kan deemutti jira amma na jabaatte. Si jabaatte. Na jabaatte gabboos dalagatu hin danda'u. Akkam siif haa ta'an ureen. Akka maallaqa naa kan. Siif godhee bara. Maali yoonii af godhe duba akka isin naqabdanii ibiddaan naqabdanii na waraantanii fi faaya bara amma tanarratti hawuun kaa immoo fakkeenya mee akkuma keetitti yoo yaadde namni tokko nama qabee ibiddaan akkas nama godhe. Dhiifama si godhuu baadde anuu kan si godhu niin beeku. Anuu bara waan dhiifama namootanii fi si gaafadhe malee. Dhiifama si godheenti akkan dhiifama si godhee kabajaan nu jidduu dhufte kanatti ka'ii beeku. Anis bara amma tana kabajumaan si gaafadhe bara. Nama mana kiyya dhufellee beeyyachuun qaanyiidha. Garuu immoo akkaan gartee siinjuu siif godhe ka'iiti beema. Bara nama kabajumaanis gaafadhee bara. Bahi ka'ii nagaa keetiin. Akkasitti hordoftoota keenya faayoo aartee qaatee qottee baay'inaan jettee alatti gabbaatee qottee akkasaniiti asumaan immoo waanuma ishiin jettu laaluudhaaf akkas godhe malee yaaduma ishiitiin irraa fuudhu akkas godhe malee natti naarii naachuu barbaadetti ishiin immoo qottee yaametti dhiifamanii gaafadhaa dhiifamatti aartanii dhiifama naa godhu jechuu barbaadetti. Raajis immoo viidiyoo akkanaatiin viidiyoo taanii walitti deeminaatiin gara viidiyoo biraatti